Na'amana mucaan kun qulqulluudha. Mucaa akkasitti haadha wajjin gizee deemtu lamman jara akkasitti hammate karaa dogongoraatti waan yaadaarru natti fakkaata. Mucaan kun waan baay'ee jaallatu natti fakkaata. Garuu haasaan kun baay'ee keessoon isaa wal xaxara. Boronaa waggaa lamman kanatti kan yeroo akkasitti hongeen bu'u mucaan kun akkasitti deeggarsa guddaa godhaa turte. Oroota gara biraatiin Liibiyaa keessatti waan ta'aa jiru sila sin hubachiiseen ture. Asliinis waan kana irratti miimii sagalee ta'ee fi jennaan inni garuu waan biraa haasa'aa ture. Fi jennaan deemte asliin mari'attee deemte eebbat liji gowwaa. Aslii afaan garagalchitee oofte innaatin libdaalle. Guutuu keessin jedhe Oromoo fi Itoophiyaa Liibiyaa jirtu. Duutan nan fayyadan ila yoo duutan nan irriftan yoo jiraatan nan fayyadan sittima jalala sarare sittima yoo jiraatan kisaaradha yu taa'ee sadaqaa asii kadha kisaaradha dhumuu keessan tunaan waaxaa dhuma min taamataallaachu dhumii siin jedha yoo taa'ee bilaashatti miliyoonatitti kadhadheetiin kassara barakko yoo dhumte na awwaataana faayidaa keessan jiraachuu keessanirra dhumuu keessan barbaada waan isinaafitu tasgabbootanii maantu isin iyisa nama kudha nama diidama wajja geettanii asliin keessan nyaata dallaala isin oofe asliin nu arrabseettee dukaleetti iyitaami kunoo amma isin eega barbaadan isin arrabse mina abbaataa maxaallaachu. Waan kana irratti qiqa guddaa irratti kee ture garuu inni immoo laayivii dhuma irratti ammas dhiifama gaafateera ijoollee kana. Jedhaa jirru mallaqaan nu gargaaraan jenne qarshii takkatti nu kennaan jenne sappoorti nu godhaan jenne wanti nu jenne sagalee nu ta'a human raayitii bir haa gahu sagalee addunyaa irratti haa dhagahamu uummanni Eertiraa ijoolleen Eertiraa as keessa jiran akkuma sagalee rakkoo as keessa jiru hunda dhagahanii biyyoota Awurooppaa UK irratti hiriira nagahaa bahanii warroonni fooloorsii gurguddaa qaban hawaasa bal'aa biratti dhageettii qaban sagalee tahanii fi saba isaaniitiif sagalee tahabanii fi sagaleen isaan tahan sun hanga xiqqoo hillee taatu jijjiirama fidee wahii qaba dhiibbaa fidee wahii qaba. Isin warri hawaasa biratti dhageettii qabdan warri beekamtii qabdan sooshaal miidiyaa kana fayyadamtanii sagalee nuuf ta'uun what is wrong maali dogongorri maali inni rakkinni inni qabu dhiibbaan isinirra qabu maali? Hidhatte. Sagaleen Liibiyaa homaa jedhan isinaaf hixan jedhe. No sagaleen galaa qotaa maali ta'a kaleessa namni martuu challenge wahii dabarsee jiraatu. No, amma jere waan an jere dhaabbadhu kakkalee dhiisi. Galaa lafa qotaa Harargee deema akkas ta'a Arsii deema akkas ta'a lafa ibsishaa qotaa. Akkasii viidiyoo murmurame caafii qabattee naa ta'e allaabii laayivii irra jira. Ani nama miidhamuu namaatitti gammaduu miti ilma Oromooti miti everything nama kamittuu gammaduu miti uumaa kiyyarra. Anaa ta'aa jiru. Girja'ee dhufanii koomentii jalatti koomentiin guutuun arrabate. Kallaan Liibiyaa sagalee ta'ii jennaan namni yookiin keessan naa barreessee yookiin koomentii fata'inuu nama hundatu ka'aa jiraan as radda'ee jiru. Nama tokko lama ka dallaalli qabate fe'aa. So rakkoo Liibiyaa hin beeytanii osoo kuuntumamee miliyoona gaafatamu miliyoona lama gaafatamu maaliif deemtanii? Deemtanii lafa qotuu yoo barbaadan biyya hambaa deemaniitu lafa qotanii Baaleen hin deemtanii Harargeen deemtanii Jimmaan hin deemtanii maaliif seera dhala biyyaa baatanii jedhe ammallee yoo ta'e jennoon kiyyasan seera dhala Oromoon biyyaa bahuun qabu habiibi dhugaatitti himaa warra amma Liibiyaa keessatti rakkate rabbi rakkoo keessaa haa baasu dhugaa namni akka itti bahu hin beeku akka itti bahu beeka malee bakka galuu fi bakka dhaqu hin beeku jechi kiyya yoo akkasii aarsullee ta'e ammaaf rabbi achi keessa isin haa baasu an ammallee hin jira abbaan fire haa aaru Oromoon seera dhala biyyaa bahuun qabu seeraan bayuu qabu amma osoo seeraan baate osoo gaafraa paaspoortiin baate irra rakkattuu jechuudha jechi kiyya kana kun yoo si aarsa homaa si gochuu hin danda'u
No, kuni biyyatti Komata biyya akkasii mootummaa. gochuu hin danda'u. Laal asli asbiratti Wallahi an paaspoortiidhaan karaa heggaawiidhaan dhufe mana natti cabsanii paaspoortii kiyyan harkaa fudhanii birrii na gaafatan. Dhugaa rabbii seera wanni jedhu wayi hin jiru Liibiyaa keessa. Ankuma lama. Asliin garuu waan kana irratti fayyadamuu barbaade ijoolleen ergasii akkuma ergasii ijoollee dallaalaatu qabanii birrii amma kana fidaa jedhanii maatii sodaachisanii birrii harkaa fuudhansee akkasitti naasii malee kanan seene jedhaa jira. Maaliif garuu dogongorree hin uumama dogongora kana irratti immoo dhiifama gaafachuun dirqama dhiifama gaafachuun. Na kabajjeessi kabajan yoo na kabajuu baatte fooloo kee qabattee deemte abbummaan feetee jechuudha. Aki ይሄ ጉዳዩ ስለ ፎሎ አይደለም በእናትና ውረድልኝ አንተም ፌቱ ዲም ሰገሌተ ሂጅና እንትን በል በቃ አይመለከተኝም እኔ ስለ ሊቢያ በቃ ካሁን በኋላ ሂዱ አታውሩ እዚህ መታችሁ خلاص ሜማል ፊደን እንዴ እንደውም ሰገሌተው ቪዲዮ ወራቡ ዴማ አማ ደቂቃ ሙራሰ ብረ ዱራን ቪዲዮ ወራቡ ኬ ኒው ወራቡ ማን ፊደን ይላላ አከም ፈጋል ቲክቶክ ይሄ ጩፍተን ዱራኑ ጩፈማ ጩፋ ችግር የለውም አይደል አላረግም ምንም ነገር garuu akkasitti maakiin immoo garaa hin jabaanne boodarra garuu dhiifama gaafattee uummata kanaaf sagalee taatee jirti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan hundi keessanu wallahi ijoollee teenya tan Liibiyaa keessa jirtu rakkoo keessa jiranii namni hundinuu ijoollee keessaa warra Eertiraa kuni lammii isaanii sagalee ta'uu jiranii nuti illee ijoollee teenyaaf sagalee haa taanu rakkoo keessa jiranii nama dhumee firija hunda jiru jira ja'anii waa bitachuu hin danda'an gabbaanii rakkoo hamaa keessa waan jiraniif akka nama kamuutti jijjiiramaaf biyyaa bahanii haa ta'u malee wanti Liibiyaa kun waggaa meeqa guutuu rakkoo keessa jira warra achi garuu amma kaammaa hedduu hammaatee jira waan ta'eef laftiin illee ramadaana mee sagalee taaf hundi keessanuu hundi keenyaa'uu sagalee haa taanuu fi wal bira haa dhaabbannu gaafa rakkoon dhufte Oromoo hundi keessanuu sagalee taaf ijoollee tanaa fi sagalee tanallee duwit godhaa sheer godhaa namni bira hundaan akka ga'u namni akka sagalee ta'uuf godhaa galatooma. Maakii qofaa miti jarri kaanis kan sagalee ta'an baay'eetu jiru. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jalqaba irratti ijoollee Liibiyaa keessatti Rabbi rahmata isaatiin isin haa eegu. Rabbi isin biraa jiraatu isin jaa. Lammaffaa irratti namoonni waa'ee ijoollee Liibiyaatii fi Liibiyaa irraa haasoftan please stop. Wallahi waa'ee Liibiyaatii fi waa'ee ijoollee Liibiyaa nooma achi keessa jiruuf yookaan nama Liibiyaa waa'ee isii beekuuf dhiisa. We can't talk about it guys. Maal ni beektaa? yeroo baay'ee ijoollee biyya Saudi Arabiyaa kanneenii fi biyya Yamanii adda addaa keessa jiran manidhaa keessa ta'anii gama sooshaal miidiyaatiin nu beeysan malee waa'ee ijoollee Liibiyaa wayitidhaa seenan akkamii akka isaan bahan maal akka isaan nyaatan namni irraa quba qabu iyyuu hin jiru. Koos ol bahanii dubbatanii hin beekan yoo Liibiyaa seente wayitidhaa seente maali akkasiin jirri baatu takkaa gaafatanii hin beekan takkaa dubbatanii illee hin beekan sii galanii namni jarri abdataa ture Rabbii gaditti Allah gaditti faamilii isaanii qofa. Sigalemi nani mallaa qarabii hagammaa Liibiyaa keessatti waggaa 3 waggaa 4 ta'aa jiru meeqa kamtu jira garuu guyyaa takka Oromoo waan isii haasute hin beekne sigalemi waa'ee Liibiyaati waa'ee nama Liibiyaa please hin dubbatinaa yoo dhiisa sagalee abbaan barbaadan taafi abbaan barbaadan illee hin ta'inaa fi cause sagalee ati gootuuf takka yuun fayyaduun saaba because Oromoo raree nu Oromoo rar saaba yoo wal fayyannee beena saaba am telling you sagaleen kun osoo kan sagalee uummata Eertiriyaa ta'e sagalee uummata Tigraay kanneen ta'e saaba wal fayyadde jirattiin sun saaba kenna kun I think gadiin kenna saaba ijoollemmaan Liibiyaa sun makka chibaatu hin barbaadu nu fakkaata saaba dandeetu saaba sagalee ta'eef si dabbaru saabii leevi amma jiraan naaseen ijoollee Liibiyaa akkanan je'in billaa alaykum gubaa biddaan uuma gubatee argadhan saaba akka sooshaal miidiyaa irraa waa'ee Liibiyaa haasanu kanaa miti sii galee rabbiin isin biraa jiraatu stop killing Oromoan people in Libya. Stop killing Ethiopian people in Libya. Please. Akkanu haasofnuun ta'u namni kun ikkoo kan jaallatee manaa ba'u miti bakka jireenyatti toluu dinnaan biyyatti bakka wanta reenu ta'uu fi dinnaan manaa ba'a jaallatee miti kan manaa ba'u yeroo biyya akkasitti deeman immoo rakkinni akkasii yeroo quunnamu keessatti nama jaraaf sagalee ta'uu barbaadu. ገብተው እያነጋገሯቸው ነው አይደል? ከሚደክማችሁ ዝም ብሎ እኛ አይደክመንም በእስልምና ጉዳይ
الله أكبر wanti kun maayini isinitti fakkaata Effooy nabiyyi keenya arrabsee jira sallallahu alaihi wasallam yeroo arrabsu kana keessatti bakka danutti lolisni akkasii ka'ee ture እና mana barumsaa kana keessattis ijoolleen akka kana mana barumsaa keessatti dubbii kaastee baay'ee haasofte mana barumsaa kana keessaa ijoollee dubbii kaasan jedhanii keessaa funaananii mana barumsaa kana keessaa hidhan yeroo ijoollee hidhan kana keessatti ijoolleen silamu mana barumsaa keessatti barataa jiran hariinoo dhiisanii ba'an ስማኝ አንድ ቃል ልሰጥቼ ልሂድ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ላላህ ብዬ ከህይወቴ በላይ ለምወዳቸው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ብዬ ያንተን ወንድምነት ከተቻለ ቆርጫለሁ እኔ እናንተ ወንድም አይደለም ከዛን ቀን ጀምሮ ይቅርታ ጠየቅ አልጠየቅ አይቻልም ወንድምህን መራቅ አይቻልም አያስፈልግም ከተባለ መሰሎችህንም ለማስደሰት አይደለም አንተ መሀይም ስማኝ والله وبالله ما نلم لما استسد لما الله بمياقو لجين انسان ማለት ነው ለአላህ ብዬ ጠላሁ ወደኸኝ ምን ልታረግልኝ ወደኸኝ ለአላህ ብዬ ጠላሁ ዱንያ ላይ አይደለም አኺራ ላይ ያገናኘን ሰውዬ ሲጀመር አንገናኝም እንጂ ቀበራችን ለየክል ነው ጀነትም ጀሃነም ስትገባ ገባ ልሸኝ ይችላል እንዴ ያባተ ርስት አረኮ እንደ ጀነት አላህ አጎት አረኮ እንደ አላህ እንዳንተ ይመስላል እንዴ wanti inni hojjete yoo yaadanneen yeroo tokko keessatti geemii taphataa geemii sana irratti hin qaxxaamu yeroo qaxxaamu kana keessatti Effooy jagnaano jedhiiti haasa'i jedhame yeroo sana keessatti inni kana filate Effooy jagnaano jedhe Effooy jagnaano jechuun immoo yeroo sana keessatti baricha yaada ummanni muslimaa Effooy akka inni itti barbaadaa jiru beektu maaliif jennaan nabiyyi keenya arrabse yeroo sana keessatti inni muslima ta'e akkas jechuunsaa ummata muslimaa hunda baay'ee ofitti mufachiisee jira haa ta'u malee dhiifama gaafattee dhiistee mubaarikii wajjin obbolummaan kee citeera jedhee mubaarik haasaa'eera maa eenyuun mana barumsaa giddiidhaan deemaa isiniin jedhe maatuu dhiistanii maa rakkoon jira jaruma manaa sodaatanii miti kan isin mana barumsaa deemaa jirtan እያወቅ ዝም አልክራቸው የምትባል በጭባጫ ሽንታ ቺን መስኪን ቀጥፋችሁ በላችኋት ያ ራቼማ ጥሩ ጥያቄ ራቼ ስለ ቀነኒን እንዴት እንደሚያሰቃያት ሴቶችን እንዴት እንደሚያሰቃይ ይሄ እከካም አንዱዓለም የሚባለው በደንብ ያውቃል ራች የሚባል ዝምባ ምንም ግን አልተናገረም ምንም አልተናገረም ምንም ነገር እያወቀ ምንም አልተናገረም ያ አዎ ብዙ ናቸው ግን በህይወት ያጠፋው አንዱዓለም ነው አንዱዓለም ህይወት አጥፍቷል ስለዚህ አንዱዓለምን ምን ማድረግ አለብን በህግ ነው ያለው እሱ እንደገደላት ታውቆ ምን መደረግ አለበት ይሄ ሰው ለፍርድ መቅረብ አለበት ያ ተቀጣጣት ሆስፒታል በየጊዜው ትገባ እንደነበረ ፖስትቻለሁ ራች የሚባል እያንዳንዱ ነገር ያውቃል ምንም አልተነፈሰም አንዱዓለም የሚባል ዝምባ አፍልቶ ዘፈን ነው የሚችለው ሌላ ምን አባቱ ይችላል ማይም ድምጽ አለ በድምጽ የመጡ ሰዎች አሉ ድምጽ አለው ጎበዝ ነው ከዛ ውጪ ማይም ጠርብ ነው ሴቶችን ሲያሰቃይ የነበረ ነው ለዛ ነው እኔ አጋለጥኩት አጋልጫዋለሁ ሙሉ ለሙሉ ነገሩ
ሰሞኑን በአንዱ ዓለም ጎሳ ላይ ፍትህን የሚጠይቀው ለቀነኒ ብሎ ፍትህ ለቀነኒ እያለ ሲጠይቅ ዮኒ ማኛን ብዙዎች አብራችሁ ከሱ ጋር እያጨበጨባችሁ ነው፣ የኦሮሞ ልጆች ማለት ነው። ይህንንም ለቀነኒ ፍትህ የሚለው አንዱ ዓለምን እንደ አንድ አርቲስት እንደ አንድ ዜጋ አይደለም። ይሄን ስላችሁ አንዱ ዓለም አርቲስት ስለሆነ ወጣት ስለሆነ ታዋቂ ስለሆነ የኦሮሞ አርቲስትም ስለሆነ አይቀጣ እያልኩ አይደለም። ወንጀሉ የሱ ከሆነ ይቀጣ። ወንጀለኛ ከየትኛው አቅጣጫ ወንጀለኛ ነው። የኔ እሺ እሱ አይደለም። ዮኒ ማኛ ማለት አጫሉ ካልተገደለልኝ አጫሉ ካልተሰቀለልኝ ብሎ ጀግናችን ላይ የእስርና የሞት አዋጅ ሲያውጅና ስዘምት እሱ ላይ ስዘምት ከነበረ ሰው አንዱ ዓለም ላይ የትኛውን ፍትህ ፈልጎ ወይ ደግሞ የትኛውን እውነት ለመጠየቅ ነው ብላችሁ ነው የኦሮሞ ልጆች አብራችሁ እያጨበጨባችሁ ያላችሁት? በጣም ነው የሚያሳዝነው። አንዱ ዓለምን ላይ ዮኒ ማኛ እየዘመተ ያለው ህይወቷ ለጠፋው ቀነኒ ፍትህ ብሎ ሳይሆን የሱ ነገር አንዱ ዓለም እንዴት መድረክን ተቆጣጠረ፣ እንዴት ተወዳጅ ሆነ፣ እንዴት አዲስ አበባ ላይ ከመሰሩት ወጣት አርቲስቶች መካከል ከፍተኛ ተከፋይ ሆነ ብሎ የአንዱ ዓለምና የኦሮሞነቱ የአንዱ ዓለም የኦሮሞነት መንፈሱ ስኬት አንገብግቦት ነው እንጂ ዮኒ ማኛ ለቀነኒ ብሎ አይደለም። እኔ ቀነኒንም አንዱ ዓለምንም ሁለቱንም አብሬያቸው በልቼ አብሬያቸው ጠጥቻለሁ። ሁለቱም ለኔ ኦሮሞ ናቸው፣ ዘመዶቼ ናቸው፣ ወገኖቼ ናቸው። ለሁለቱም ፍትህ ይገባቸዋል እላለሁ። ሁላችሁም ቆም ብላችሁ አስቡት። ከአጫሉ ገዳይ ጋር ቆማችሁ ለማንም ለኦሮሞ ልጅ ተገዳይ የምትጠይቁትና የምታመጡት ፍትህ ስለሌለ ተረጋጉ ልላችሁ ፈልጌ ነው። አመሰግናለሁ። dhugaan jiru kana namichi kun akkuma beektanu duraanis Hacaaluu ajjeesuudhaaf kiina akka Hacaaluun du'u baay'ee kan barbaadaa ture namicha kana duukaa deemee harka walitti rukunnee dibbee rukutuuf hin qabnu. Yeroo kamiinuu taanaan meentaalitiin keenya mee haa dammaqu jenna. Bakka haasaa jara akkasii kana furannee biyya keessa ka'uu haadhisu. Jarri waan biraa kiyyoo biraanuu qabuun jarri. Kiyyoo sana keessa ammas galchatan kan jarri karaasii tolchan. So kiyyoo jarri keessa ka'an keessatti galuu hin qabnu isin jedha. Sagantaan waraaf qabannee kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti walitti deebinutti isin jaallatamtu.